የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araara waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaan jira qaxaleen keessa yookiin moodelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 jechaadha. Nagaa kootii isin akkam jirtu fayyaadha alaamanni sa'a namni jaarsa jaartiin shookaa cilfaa biraddistiin hundumtuu nagaadha. Egaa har'a viidiyoo waa lamarraa dubbachuu dhufe jechaadha. Wala marrain dubbadha tokkoffaa obboleetti keenya suura ishee sirra argitan kana lammaffaa immoo ka sirra argitan waa'ee Hannaa irraa jechaadha. Obboleetti keenya kana Yamanitti ijoollee Oromootiin nama afaan ishii dubbatuun nama amantaa ishii hordofuun nama saba tokko ta'anii reebicha hamaa irratti raawwatan. Sanuu viidiyoo waraabaa qaxaqqatanii kun dhiitudha bishaan itti naqaa kuuniin qaxaqqataa kaan godhanii viidiyoo waraaban jechaadha. Namni helliina qabu dubartiin kun qabeenya isaanillee fuudhuu dandeessi dhiisuu dandeessi rabbii fi shiitu isaantu beeka ani hin beeku. Gin mucaan akka jedhaa waraabirratti birrii fuutee jedha birrii fuutee jedhaan ishiin garuu an birrii fuune wallaahi kan ani fuudhee boorsaa qofa jettee dubbattee warwaatti jechuudha. Reebicha nama meeqan dubartii takka mee ilaala dayyuu sadhiira Itoophiyaa kana faaraa mee xayyib hattee micayyoon kun qabeenya isaanii jalaa fudhattee miti aaranii miti miira keessa galanii miti seerri biyya saniin jira immoo hin jiru. Seerri biyya saniin jiru nama yakkamaa tokko seeratti fidanii seerri murtii barbaachisaa ta'e itti kennu. Xiinxalee jechuudha yakka ishiisan. Qoratteellee seerri akkaataatti gaafatu qabamu. Namoota tokko kan nama biratti amanuu didan seera bira yoo dhaqan wantoota guutuu amanuu danda'a. Wantoota guutuu amanuu danda'an dhugaa. Amanuu danda'anii akkaataa ittiin amansiisu qaba seerri siisteeman harkaa fuudhaa siisteeman gaafataa siisteeman jechoota ishiin amanuu hin dandeenye guutuu amansiisuu danda'a jechaadha. Garuu namoonni tokko keenya immoo humnaan jechuudha. Maali dubartiin haadha keessanii dubartiin obboleettii keessanii dubartiin faamilii keessanii kabaja dubartiidha qabaachuu qabdu laala. Qabeenya biyya lafaa kun ni darba. Ishiinis waa rakkattu malee hattu jechaadha. Maal rakkattee hatte namni kun rakkoo qabdi. Mallaqatu waa ishii barbaachisee waan godhattuun dhabde hojii dhabde dalagee sinii kafala jettee sanuuyyuu kanuma boorsaa takka fuudhe jettee birrii ani fuune jettee isaa dalagee sinii kafala amman qabu jettee abbaa buusisuu qabna jedhanii qaxaqqaxanii fidii malakkoofsa maatii jedhaniin jechaadha. Inde seerri jiru biyya san maa seeratti geeffattanii nama badii sinirraan gahe nama sin baddale nama waan keessanitti bu'e gaafachuu dandeessan. Ta'e immoo akkasumatti reebdanii jumi namni tokko reebu ishii tara kun bishaan asiitti naqaa kun asii booski rukkutaa fuula ishii kana cicciranii achi ishii darbanii as ishii dhiitanii tokko immoo dhiituudha gaafa itti deemu dhiisi dubartiin hin dhiitamtu hin dhiitinii ta'u zayitii daffisnee itti naa'inaa jedha. Namni hilliinaa qabu jecha akkanaa jedhame. Namni sammuu qabu zayitii itti naqanii ishii yoo guggubattee madoofte maal irraa argattu? Kanuma naa deebisaamee ijoollee sanitti viidiyoo kana sheernaaf godha dhuga ijoollee Yamanii jirtu ijoollee Hargeysa. Dhugaa sammuun keessaniin hojjetu. Maaliif dhala namaa ta'ee namni dogongorre hin jiru. Biyya lafaa kanarratti namni waan tokko hin dogongorre hin jiru. Eenyuun dogongora? Eenyu dadhabaadha? Ni dogongorti intalli kunis jaalattee nattu immoo rakkinnatu ishee achisiise. Hooma rakkatteeti dhabdeeti. Maal rakkatte jettanii maaliif saarpoortii ishii gochuu dadhabdanii haga reebicha irratti raawwattan haga booskii irratti raawwattan haga wantoota hin taane ishee irratti raawwattan san jechaadha. Isa kanarratti isinumaaf deebii kennina. Maaliif dayyuusummaa dhiira biyya keenyatti laa akkamitti dubartii takka namni kudhan reebu? Maaliif reebdumaa? Eegas yakkamtuu taate seeratti dhiyeessaa. Eenyu bar namni biyya keenya kun bar sammuma ima dhaabattanii deemtan malee duwwaa jirtu. Tokkichi qalbiin kee keessa hin jiru. Tokkichi sammuun kee yaadu hin jirtu as keessa. Oduu nama yaadu taatanii dubartii bifatanii hin reebdan. Kanuma dhugaan jirtu. Kan biraatitti as ceenammoo waan obboleetti keenya Hannaa kanarraa xiqqoo dubbadha. Isheen kuni abbaa manaa ishii biraa karaa Yamanii deemte biyya galtee paaspoortii baafattee deemuudhaaf daa'ima asitti irratti gattee jechaadha. Laala dayyuusummaan dhiira Itoophiyaa.
dadhabaadha dhiirri keenya. Sammuun keessan hin hojjetu. Haguma fedhe dhiirri keenya cimaa ta'e, jabaa ta'e, nama hojjechuu danda'u ta'e dubartiin tun bahaaraan deemee galee qaama baafadha jettee biraa hin deemtu. Maaliif odoo inni ishii bulchuu danda'a ta'e, osoo hojjetee ishii jiraachisuu danda'a ta'e, odoo ishii hojjetee daa'ima kanaaf masruufaaf ishii danda'a ta'e hin deemtu dubartiin kun. Micayyoon kun bahaaraan galtee paaspoortii baafattee Itoophiyaa irraas deebi'uudhaaf jecha waan hin taane waan lubbuu ishiitti sodaachisaa keessa galte qabamteetu. Har'a kinoo du'aaf jireenya gidduu jirti. Shiftootaan butamtee gudeedamaa jirti. Waan hin taanetu irratti raawwatamaa jira. Ulfoofte ka jedhullee jira. Garuu ani waan na taazabe keessa ulfaa'uus dandeetti. Ishii asii babbareedde asii galuudha kukkullattee asii gadi deemte kanaa miti warri shiftoonni suni warra itoo karaa biyyaa atti as dhufe laga keessatti xiraayee ji'a tokko ji'a lama karaa lukaan deemee dhufe. Ka xiraayee oduu bishaan hin dhiqatin dhufe isaa sanuyyuu nyaata kennanii fi ka'anii gudeedan jedhan jiratti warri shiftootaa sun. Ishii asii uffattee babbareeddee buskuutii kana fakkaate sanuun bareeddi micayyoon adii boqqoolloon kun asii itti gadi dhaqe calliseen ala ilaala jettanii yaaddanii shiftaan bosona qabate karaa lukaan deeman jechuudha. Odoo abbaan manaa sun daa'imarraa gaafa ishiin biraa deemtu san maa dhoowwuu dide. Har'a hangari bahanii miidiyaa irratti bu'an kun gaafa san lakki wanni kun hin ta'u yoo ishiin diddee humnaa olitti taate warri uummanni naa dhagaa sabni naa dhagaa intalli kun akkana deemaa jirti. Karaan kun miidhaa tokko ishii irratti fidan irratti gaafatamummaan qabu jedhe maaf hawaasatti himachuu dide, maaf maatitti himuu dide, maaf gorsuu dide, maa dhoowwuu dide. Deemta taanan baqqaan ifata asumarratti addaanaaf na jedhee maa murtoo dhumaatti kennuu dide. Kun hundi dhufa akka wanni akkanaa kun irratti raawwatamu hin wallaale ilma dhiiraatti karaa kana dhufe inni sin beeka waan karaa suudiitiin nama mudatu. Sirriitti beeka xanqaqee. Kanaafu dadhabaadha dhiirri Itoophiyaa gaafa jedhu ani ragaa malee miti. Bakka hin xaqqamtaniyyuu si jammari dhiiruma Itoophiyaa rabbi sinaaf fixu. Dhuma. Mana keessan as tadaaddaruu hin dandeessan, dubartii keessan as tadaaddaruu hin dandeessan, dubartii ganaa lafa qottee isin nyaachifti. Kana bulguu dhiira maqaa rarraafattan dhiira isiniin jedhan gurguraadhaa ofirraa muraati. Dhuga maal xaqqamtan rarraafachuu bichaa yoo bu'aa qabaate ta'e harreen isinuma rarraafata. Maali uummanni akkasii garuu? Maali uummanni sammuu isaanii hojjenne garuu? Xiqqooma dhala namaatiif isin yaaddanii? Dubartii tana biraa deemte ishii gudeeddamte amma mucoon tun odoo carraa lubbuu argaba achii bahuu argatte carraa jiraachuu argatte amma deebitee na wajji jiraatamoo akkam godhame dhiirri kun hin soba gadheedhan gana gaafsan waan ishiin dabarsite kan oduu beeku. Amshee waaqayyo lubbuu ishii eegee maatii ishiitiif rabbi ishee haa galchu. Wanna feetes taatu haa gudeeddamtu dubartiidha. Dubartiin inuma gudeeddamti inuma dafaramti dubartiin miidhaa hedduutu irra ga'a. Sababa saala dubartii taateef jechaadha. Kanaafuu adaraa keessa shamarran soodii keessa jirtan. Shamaraa miti an dhiira fuun tamanya ukaraa yamaniitiin galee qaama baafadhee deebi'ee warra jettan. Nama micoon takkalee TikTok irratti dhiyoo kana viidiyoo hojjette. Mee akkam jedhani waan karaa kana natti himaa. Paaspoortii baafadheen jira garuu birriin guddate waan ta'eef basmaan godhuun barbaadu karaa yamanii galeen qaama baafadhee kaaraatitti fiizadhaan as deebi'aa jette. Mee ilaala. Kanan tamanya inaale dhiira fuun tamanya dubartii miti. Ara dhiisaa. Basmaa godhaa galaa biyya abbaa keessanii yoo biyyi isin toluu dide biyya biraa deema hojjetadhaa karaa seeraa. Rakkoo hedduurraa of tissuu dandeessu. Asii harkumaan deemtanii balaa keessa buustanii nama cinqitanii maatii keessan cinqitanii fira keessan cinqitanii saba keessan cinqitanii uummanni si wajjin cinqame. Amma hannaa tana gaafa duraa duuta jedhanii maa dubbataa turan. Duuta jedhanii turanii amma immoo hin jirti jedhanii kan biraa namni biraa saaxile. Amma immoo cabarbaree hin jirtu jedhee dubbata. Laala. Namni lama shakkamoonni har'a dhufanii taran karaa liivii tokko bilbilaan dhufee tokko karaa TikTokii dhufe. Jarri kun lameen wajjin turan dura laal isaan biraa fudhatanii shiftoonni fuudhanii gudeedan. Oggaa gudeedan nu gaddiitti odaa gudeedan bira dhoyyita ishiin jettu nu biratti gudeedan jedhe. Laala. Diddee odoo jettu rukkutanii fuudhanii deeman jedhe. Infuutee maal? Nama bareeda kan argattee dhiisito? Namuma ka daangaa yamaniif suudii jidduutti? Rakkoo hedduu dubartii irra gaa dubartii miti dhiira irraayyuu karaa sodaachisaadha.
shiftaan bosona keessa taa'e ka jiraatu mallaqa namaatiin ka jiraatu qaama keetti sitti taphateeti bakka inni maal barbaada biyya ofiitti galu maal gochuu jiraat jireenyi isaa kanuma zannaxee jiraata birrii namaatiin nama akka fedhe godhe kanaafuu dhiirri keenya dadhabaadha dadhaboo ta'uu afasiniin jedhu kanaafi odoo dhiirri ishee abbaan manaa ishee sun cimaa ta'e dubartiin kun biraa baatee hin deemtu lakkisin oradhaa gali biyya abbaa keessatti qaamaadhaaf si qaban daa'ima ta'e fudhu biyya gali biyya guddisanatu hojjetee asitti masruufa godha maan jenne odoo jabaa dhiirri akkuma nu beeknutti dhiirri tidaarii gaafa waaqa akkuma seera waa uumamaatitti illee dubartiin mana keessa hojjettee ilmoo guddisuudha abbaan manaa immoo alaa hojjetee itti gashuudha kan beeknu bara kana garuu dubartiin hojjettee itti gashuu taate dubartiin ijaartee itti fuudhuu taate hin jiru kanaan ala kanuma siniin jedha jecha biraallee hin qabuan dhugaa na aarsitanii jirtu waan dhageeffataniif illee galatooma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii warroonni chaanela kanaaf haarawwatan odeeffannoo dabalata warri barbaadan waa'ee hannaa duuba buunee hordofaa jirra waan irra gahame hoo ishiin argamtes hoo galtes hoo duutes waan jirtu sinitti himna obsaan nu caqasaa siniin jenna galatooma ijoolleen harargeetti immoo mucayyoo akkas gootan suni seenaa fi seerri illee sinaa gaafatu kanuma siniin jedha